Keenya oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu Mallasaa Dirribsaati. Naannoo Oromiyaatti dhibeen koleeraa godinoota Oromiyaa 7 fi magaalaa tokko keessatti mudachuu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksise. Naannichatti namoonni 1,100 caalaan dhukkuba kanaan qabamanii turu. Biirichatti Daayirektarri Barnoota Fayyaa fi Odeeffannoo Koomiyuunikeeshinii Siister Sa'aad Ahmad dubbatanii jiru. Namoota dhukkubichaan qabaman keessaa kan lubbuun darbe nama tokko jedhan Siister Sa'aadaan tattaaffii dhukkubicha to'achuuf godhame godinoota hedduu keessatti namoonni dhukkubichaan qabaman yaalamanii gara maatii isaaniitti deebi'anis ammas godinoota Gujii keessa darbee ni mul'ata jedhanii jiru. Arsii Lixaa fi magaalaa Shaashamannee keessatti ammas tatamsa'inni dhibee kana hin dhaabbanne jedhan Siister Sa'aadaan. Dhibeen koleeraa kun yeroo baay'ee naannoo keenya keessatti dhibee deddeebi'ee hubaa jiru. Amma bara 2012 keessatti godinoonni dhibee kanaan dhibaman yookaanis dhibeen kun keessatti mul'achaa jiru godina 7 magaalaa tokko. Godinni kun Harargee Lixaa, Harargee Bahaa, godina addaa naannoo Finfinnee, Arsii Lixaa, Gujii Lixaatii fi Gujii Bahaa, Boorana akkasumas magaalaa Shaashamannee keessatti dhibeen kun kan mul'achaa ture. Waliigala godinoota 6 kana 7 kanaa fi magaalaa tokkichaa kana keessatti namoonni dhibee kanaan qabamanii yaalaman nama 1,103 waliigala. Haa ta'u malee tattaaffii biiroon fayyaa hawaasaa wajjin gochuudhaan dhibee kana to'achuudhaaf godheen dhibeen kun amma haala durirraa xiqqoo xiqqaachaa dhufee jira. Godinoota keessa mul'ate kana keessa Gujii Bahaa fi Lixaa keessatti darbee ammallee ni mul'ata. Keessaa aanaa Dodolaa, Abaayaa fi Moyyaalee keessatti darbee ammallee dhibeen kun jira. Haa ta'u malee maantana dhibeen kun iddoon ammallee hin dhaabbatin ammallee kan dhibeen kun tatamsa'insaa keessa jiru Arsii Lixaatii fi magaalaa Shaashamanneeti. Daataa ammaan kan harkaa qabnuun hanga guyyaa kaleessaatti magaalaa Shaashamanneetii fi Arsii Lixaa warra iddoo itti tursiisnee wal'aan kanneen yookaan CTC jennu kana keessatti namni 6 galee jira kaleessaa. Kana keessaa ammaan kana keessanii garii kana keessa yaalamaa jiran nama 26. Godina magaalaa tokkichaa Shaashamannee godina Arsii Lixaa keessaa kan waliigala nama 163 himma kan dhibee kanaan bulchee 15 dabre kana keessaa dhibee kanaan wal qabatee namni du'ee hin jiru yookaan jennu taate magaalaa Shaashamannee irratti namni tokko du'ee jira. Namni kunis kan dhufe gadda basaasaarraa dhufanii. Godina Arsii Lixaatti namoonni dabalataa dhukkubichaan qabamuun ibsamee jira. Abdulsalaam Hasantu gabaase. Kabaja guyyaa dubartoota addunyaa Maarchii 8 sababeeffachuun marii tibbana kaafaa'uun qopheesse irratti dubbii dubbatteen hedduu biratti mata duree dubbii kan taate jiraatu magaalaa Adaamaa Bilisummaa Huseen humnoota tikaa mootummaan dhiibbaan garaagaraa ishee mudataa jiraachuu OMN itti himte. Komii addee bilisummaa irraa dhiyaate kana ilaalchisuudhaan deebii waajjira nageenya bulchiinsa magaalaa Adaamaa dhaga'uu fi yaaliin goone hin milkoofne. Waajjirri dhimmoota koomiyuunikeeshinii bulchiinsa magaalichaa gama isaatiin dhimmicha quban qabu jedhee jira. Yuun ingida guutuusaa isinitti hima. Kabaja guyyaa dubartoota addunyaa Maarchii 8 baranaa sababeeffachuun marii tibbana kaafaa'uun qopheesse irratti dubbii dubbatteen hedduu biratti mata duree dubbii kan taate jiraattuun magaalaa Adaamaa adda bilisummaa Huseen humnoota tikaa mootummaan dhiibbaan garaagaraa ishee mudataa jiraachuu OMN itti himte. Adda bilisummaan akka jettutti roobii ganama poolisoonni magaalaa Adaamaa xalaa gara waajjiraatti ni barbaadamtu jedhu qabatanii gara bakka hojii ishee mana muuziqaa magaalichatti argamu dhaqan. Battalaa sanatti isheen bakkichaa kan hin turre ta'uu eeruun poolisoonni nama bakkichaa turan obbo Said Ahmadiin qabanii deemuu isaanii OMN itti himteetti. Ani ammaas bakka tokkotti baqadhee jira. Maatiin kootii fi manni muuziqaa fi uffata bilisummaa cufamee bariidhaan Said Ahmed fuudhanii deemanii jiru. Ka abbaa manaa ture naa fi inni addaan baanee jira.
akka carraa ta'e immoo achitti argamee manicha keessatti egaa mana cufanii isas fuudhanii deemanii jiru. Eenyu kan kana godhe? Qaama mootummaa biyya bulchaa jiru ofiin jedhu kana poolisiidha. Egaa achitti wanni ibsan hin jiru yeroodhaaf hin barbaadan gara waajjiraatti akka dhuftan jedhanii xalayaa fidanii akka dhufan anis achiin turree qaamaanii ijoolleen warrachi turan natti himaniiru. Erga tibbanaa taateen kun mudate as doorsisnii fi dhiibbaan garaagaraa ishee fi maatii ishee mudataa jiraachuu kan dubbattu Adda Bilisummaan haalli jiru na yaaddesseeraa jetti. Ergaawwan natti tureen akka baqachuu qabu gadhiisee akka deemu qabu natti himameera. Guyyaa kaleessaa lafa hojii deemee ture. Naannoon sun hundi dubbisuu ni cufanii jiru. Sana qofa otoo hin taane ollaan waliin jira. Hundi ni cufanii jiru. Egaa gama maatiitiinis arrabsoon wanta adda addaa jira. Innan koo dhiisi bilbila garaagaraatiin bilbilanii hin dhaaddatu. Amma maatiin iyyuu yaaddoo cimaa keessa jiru beektaa. Yaada waltajjii marii kabaja guyyaa dubartoota sababeeffachuun dhiheessite ilaalchisuun ejjennoo eenyuuti gaaffii jedhuu fi deebii kan laatte Adda Bilisummaan isheen miseensa paartii KFO akka hin taane eeruun yaadni dhiyaates yaada dhuunfaa ishee malee kan paartiis ta'e miidiyaa bakka bu'u akka hin taane dubbatteetti. Asirratti uummanni Oromoo wanti beekuu qabu ani miseensa KFO miti akka Oromoo tokkootti affeeramee dhaqee yaada dhuunfaa kootiin dhiyeesse. Kanarratti wanti wal nama gaafachiisu tokko hin jiru. Yaaduma dhuunfaa kootiin dubbadha. Asirratti OMN doorsisuu, cufsisuu fi eenyu jechuuni gama dura yaadanii itti qophaa'anii eegaa jiran malee kun waan wal qabatu natti fakkaatu hin ta'usi. Mucaa boonga ejabbiin irra ejjatte jedha Oromoon. Kun immoo sababa ta'uu hin danda'u miidiyaa ummataati. Nama tokko gaafachuu barbaadan anaan nahaa gaafatan dhuunfaadhaan. Maali caaltuun gaafa biyya bakkee irratti caaltuu maarree jedhanii arraba sanaan nu arrabsaa ture. Kan liivii dabarsaa ture OMN miti isa arraba anko miti. Ejjennoon koo kallattii eenyummaa Oromummaa tiksuutiin ilaalamuu qabaa kan jettu Adda Bilisummaan yaadichi kan saba kamiiniyyuu giddugala godhate miti jetti. Ammas taanaanii ani saba tokko irratti xiyyeeffadhee miti. Oromoon sababni inni hanga gadoomee jiruuf tokkoffaa wanta akkasii waan nu keessatti baay'atee fi aadaa keenya gannee safuutti haa deebinu isa jedhurraa ka'een dura qabsoo kan jalqabamu manarraatii gadi jalqaba. Mee mana keenya keessatti as deebinee ofaa ilaallu wal haa barbaannu isa jedhurraatii ka'een. Inni kun immoo aadaa Oromoo keessatti waanuma jiru wal qorannee wal fuudhuun kallattiidhaan saba kana eenyuun jedhina wanti hin jiru. Namni gaafa aadaa isaa beekee aadaa walii beekee wal kabajee waliin jiraata. Duullee dhimma kana bu'uuraa godhachuun OMN irratti raawwatamaa jiruu fi dhiibbaan dhuunfaan ishee mudataa jirus biyyattiin ammas bulchiinsa sirna ukkaamsaa mirga walabummaa yaadaa hin kabajne jala jiraachuu mul'isaa jette Adda Bilisummaan. Komii humnoota nageenyaa mootummaatiin Adaamaatti dhiibbaan na mudataa jira jechuun Adda Bilisummaan dhiyeessite irratti caasaa nageenyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa dubbisuuf yaaliin irra deddeebiin gochaa ture hin milkoofne. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Adaamaa gama isaatiin dhimmicha quba hin qabu jedhe. Obbo Biraanuu Daggafaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti qindeessaa damee miidiyaa fi yaada uummataati. Nu birritti sinimanne ishiinisi waan akkanaatiif ta'uusaa ani quban qabuma. Poolisiin waan ofii hojjetu gahee isaa waan ta'eef amma nu kana informeeshinii odoo ishiin komii kana nu biraan geessee jiraatte akkuma ammati na gaafattu kanatti nullee immoo bikoos nus yaa ummatumaaf hojjenna waan ta'eef waan kana qulqulleessuu ni dandeenyaa turre jiru. Baratanii Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa bultii Nagaroo jedhamu ji'a 3 dura sababa walitti bu'iinsa mooraa keessa tureetiin waraanamee lubbuun darbe. Barataa bultiin wal'aansa godhamaa fi ture addaan kutuu maatiin isaa dubbatanii jiru. Diiniin barattoota Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa ammoo deeggarsa yaalaa addaan hin kunne jedha. Leelaa Jibriil dabalata qabdi.
Barataa Yuunivarsiitii Dirreedhaa Bultii Nagaroo jedhamu ji'a 3 dura sababa walitti bu'iinsa mooraa keessa tureen barattoota walitti bu'an araarqabootti waraanamee jiran. Sanaanis ji'oota 3 dabraniif hospitaala Dirreedhaa Dilcoorraa Finfinnee hospitaal Xuqur Ambassaatti yaalamaa turus ooluu waan hin danda'iniif qibxata lubbuun dabarte. Barataa Bultii yeroo hospitaala turetti Yuunivarsiitiin Dirreedhaa deeggarsa wallaansaa gahaa akka hin godhiniif maatii keessaa namni tokko dubbatan. Mana yaalaatti intani ture erga referii itti lama achitti opereeshinii ta'e sadaffaarratti as gara Xuqur Ambassaa referiidhaan dhufee jechuudha. Osoo yaalarra jiru gidduutti yuunivarsiitiin gargaarsa isaaf gochaa jiru addaan kute torbee tokkoof akka guyyaa 5. Sana booda qorichi ajajamee bitamuus hin dandeenye hammi danda'ame kan gargaarsa hinis bitamee gaafa qarshiin gargaarsaaf kennamaa fi ture gaggaratamee ittiin bitamaa ture sun qorichichi baay'ee mi'aawaa argachuu dandeenyeef birrii waan dhibeef akka guyyoota torbee tokkoof guyyaa 5 qoricha malee ta'ee ture akka torbee tokkotti doktoroonni irraa fudhatanii turanii sana booda qoricha gaafa isaan barreessanii yuunivarsiitiin gargaarsa isaaf gochaa jiru addaan kuteera jechuudha. Sana booda qoricha sana argachuu waan hin dandeenyeef lubbuun isaa akka guyyaa 5 booda deebi'ee sana jechuudha. Reeffi barataa kanaa hospitaalarraa gara bakka dhaloota isaa Gullisootti ergameetii jira. Diiniin barattoota Yuunivarsiitii Dirreedhaa obbo Dassaalany Abarraa barataa Bultii miidhama isaarraa dandamachuu waan hin danda'iniif boqotee ja'an. Yuunivarsiitiin keenyas yaala addaan hin kunnee ja'an. Yuunivarsiitiitti gargaarsa duraan jalqabe addumaan kutee nuti waa hunda xumuratee ja'an asirratti. Kuni dogoggoradha. Yuunivarsiitiin hamma guyyaa sanaatti addaan hin kunne hamma inni gaafa gara reeffi isaallee gara maatii isaaniitti deemutti jechuudha. Takkaayyuu addaan hin kunne deeggarsa gochaa ture. Aanatu mallatteessee dabarsa waan ta'eedhaaf ashii gaafatamullee natu gaafata. Sanaaf keessaa sirriitti hin beeka wanti addaan kutame jedhu oduu dogoggoraati addaan kan kutame hin jiru. Qorichi isaaf barbaachisu illee qorichi tokkoon ishee birrii 7,500 kan isheen bitamaa turte. Qorichi kun gidduudhaan hin dada karaa kontiroobaandii dhagala malee qorichi karaa seeraa galeellee argamu waan hin turreedhaa fi iddoo hundumaatti argamuu hin danda'u. Iddoo tokko qofa waan argamuudhaa fi yeroo inni badu waan biraan illee bakka bu'ee akka inni fudhatu taasifamaa ture. Eegan yuunivarsiitiin nama bakka buusee nama fayyaa barate jechuudha bakka buusee ilaalchisaa ture. Hamma guyyaa reeffi isaallee gara maatii isaatti deemuutti deeggarsa gochaa ture yuunivarsiitiin akkaayyuu addaan kunne. Aggaamii fi duulli maqaballeessii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti deemaa jiru sagalee haqaa fi dhugaa uummataa ukkaamsuu irratti kan fuulleffateedha jiru jiraattonni naannoo Hararii Wudii Musaatu yaada isaanii qindeesse. Miidiyaan kun asaasa isaatii too ilmaan Oromootiin eegale malee miidiyaa sabaa sablammoota biyyattii guutuuti. Rakkin uummata sabaa sablammoota cunqurfamaa hunda miidiyaa ifa baasee jechuu ni dandeenya. Miidiyaan kun haa cufamu jee warri yaada kannatu yaadni isaanii kun naan galle. Warri miidiyaan kun haa cufamu jee jibbansa ilaalcha afaan kanaa qaban malee miidiyaa jibbansaa miti. Arra miidiyaan OMN haa cufamu gujaan boroo enneen OBN isaa cufamu jechuu ta'an maaliif waan jibbansa kanaa qabaniif jechuudha. Ani kana taglaa ministeera kan jaamuun naan dhaamu maal si fakkaata. Jibbansa sammuu namaatiif akka qushaasha lafarraa argamutti haadhamu eegajee jiraate ilaalcha miidiyaa kana jibbansa afaan Oromoo kana warra qabu kanas sila sammuu isaanii keessaa argee miidiyaan kun uummata Oromoo kopha osoo hin ta'in sabaa sablammoota biyyattii kana keessa yeroo dani faayidaa akka namni kun beeku silaa nu barsiise gaariidhaan jira. Miidiyaa OMN kana nuti numa akka dhiigaa fi hafuura uummata Oromootti ilaalla. Maaliif guyyaa rakkoo sun dhufa kan ummata kana ifa baase miidiyaa OMN jechuun ni dandeenya. Kun miidiyaa jireenya ummata Oromootiif sabaa sablammootaa jechuun ni dandeenya. Akka gaafa Afrikaa kanatti kuma naannoo addunyaatu. Namoonni miidiyaa kanarratti tarkaanfii fudhachuu barbaadan yookiin miidiyaa kana ololan ta'an irratti gaggeessuu barbaadan warra dimokiraasii maqaasan duraanuu ta maqaasan oofuu deemu malee warra ta zaata qabduuf dimokiraasii dhugaa san as keessa dhaabnaa hin barbaanne akka mataa kiyyaatti. Maaliif dimokiraasii ka dhufe hunda ka Beniishaangul ka hundaa'u keessummeessu dimokiraasii sabaa sablammoota hundaa'u mirga sabaa sablammoota hundaa'u dubbatu miidiyaa kana jeetiin abdadha waan ta'eef. Kun miidiyaa cunqurfamtootaati.
cunqurfamtoota gojannu biyyoo saba Oromoos ta'ee sabaaf sablammootiin biyya tana keessa jiran kanneen cunqursaa jala turan haqa isaanii miidiyaa baasaa ture. Akka fakkeenyaatti yoo kaafne naannolee Oromiyaa keessattis saba Oromoo naannoo Amaaraa keessa yoo fudhatte warreen eenyummaa isaaniitiif jecha dhiibamaa turan kanneen akka saba Qimant Agaw eenyummaa isaaniitiif yeroo dheeraaf falmaa turan kana haqa isaanii dirree baasee falmaa fi jiru saba Sidaamallee akkasuma akka fakkeenyaa fudhachuu dandeenya. Miidiyaan kun miidiyaa cunqurfamtootaati. Miidiyaa Oromoo qofa miti waan jiru barbaade. Bishaan maaltu goosaa ennaan Oromoon waan keessa jirtu jejaan. Kanaaf bakka waa jiran bakka wanni gaariin jiran dhagaan itti heddummaata. Oomeen gaafa rakkootillee miidiyaa badaa jaanii osoo irratti haasawanii kaadireedhaan wal jaaranii duula adda addaa osoo rabbananii maallaqaan cufsiisuudhaaf osoo yaalanii miidiyaan kun san hunda tarkaanfatee as dabre. Miidiyaan kun addatti wanti olola adda addaa olola jibbiinsaa irra deemuuf miidiyaan kun miidiyaa uummata Oromoo haqa uummata Oromoo awwaalame waggoota dheeraaf miidiyaa baase. Kanaaf haqa kana akkan dubban gama mootummaatiinis gama leellistoota sirna duriitiinis miidiyaan kun haqa uummataa kana waan mul'isuuf haqa sabaaf sablammoota cunqurfamee fakkeenyaaf uummata kibbaa keessatti Somaalee, Hararii, saba Oromoo saboota gurguddaa kana saboota biyyattii birootillee miidiyaan kun haqa isaanii waan baasaa jiruuf haqni kun akka awwaalamuuf jecha dhagaan itti darbatamaa hin jiru jechuudha. Oduu biyya alaatti dabarra. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantoota Taalibaan waliin bilbilaan mari'achuun qondaalota tikaa biyyaalessaa biyyattii dheekkamsiise. Tiraamp hundeessaa garichaa Mulaa Abdul Gahaanii Baraadaarii fi qondaala Taalibaan Amiir Kahan Mutaaqii wajjin waa'ee nageenya Ameerikaa fi garichaa gidduutti mari'achuutu dubbii kaase guyyoo wariyoo bal'ina isaaniitti hima. President Donald Trump said Tuesday he spoke with a leader of the militant group. I spoke to the leader of the Taliban today. Prezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Trump hooggantoota Taliban tatarree warri jeefamuu yookaan qabamuu irratti Ameerikaan qorteen bilbilaan mari'achuun qondaaltota biyyaalessa dallansiisu Daily Mail gabaase. Hundeessaan Taliban Mulaa Abdul Gahaanii Baraadiif qondaalii dhaabbatichaa Amiir Kahan Mutaaqii warra Ameerikaan akka jaba horii guddoo baasuu yoo dandeetti qabdee dadhabdi immoo jeesuuf karoorfatte keessa tarree qaraar jira yoo ta'u. Amiir Kahan aleella qilleensirraa Ameerikaan biyya Afgaanistaan dheed Gaazaa bar 2018 gooteen madaa'uu isaa dubbata. Haasawu bilbila pirezidaantichi garee bombii gugurdoo darbuun yookaan rasaasa hedduu harcaasuun loltuu Ameerikaa fixa turtu waliin godheen jabdu waan mufatka fakkaatu waajjirri biyyaalessa biyyattii gochi Tiraamp tolchu waan pirootokoolii yookaan eenyummaa Tiraamp gurraachis jechuun jaarsaan lolaan. Taalibaan akkeen war faranjoota bar 1990 keessa laf gad lakkisu war Sooviyeet Koominist Raashiyaatti taanse kadhalatti yoo ta'u loltooti kun bar 1996 teega Afgaanistaan bulchiteen duub dhukaas garee Wasaama Bin Laaden fulbaanaa keessatti Ameerikaa irratti tolchete. September 9/11 jedhamu Ameerikaan Taliban Al-Qaayidaa waltidhaat qabdi jette jabduu taaru loltooti targitee ati lafa balleessuun angorra kaaftee mootummaa dhibee hundeesse. Eegi sunas duub Taliban dhaabbachuu mootummaa Afgaanistaan kan waan hin fudhanneef waraan labse. Ameerikaallee loltooti sitabootti gurguddoo karaan ceyyidhuu gittergoon jalaaf gubbaan xuyyooraan lolte san shororkeessitoot jechuun moggaaf. Loltooti imaama qottoo Talibaanilleen duub olaantummaa Ameerikaa mormoon qawwee qabatte kaate nama hedduu jeessuun dhugma deessitoofillee akkanum dhumachaatuun. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Ghani haasaa waggaa dabre tolcheen akkeen war faranjoota bar 2015 irraan sun jechuun waggoota afur keessa poolisootaaf loltoota Afgaanistaan 28 ta'an garee tanaan ijjeefamuu BBC'tti. Adooles baran irra jalqabe naga buusuuf duuba Ameerikaan bakka buutota Taalibaan waliin biyya akka keessa wal arguun mari'attus Taalibaan mootummaan amma Afgaanistaan bulchu cundhur yookaan maqaa qofa waan taateef kor waltiin qabn jechuun nagaa kan didde wal taraartu dadhaban. Wamtaateef duub yaalii yeroo dheeraan booda Ameerikaaf Taliban kor magaal du'a Qaataari torbaan dabree godhanii waliigaltee nageenya mallatteessoo waraan waggoota 18 fudhachuun lubbuu namoota hedduu nyaateef abdii guddoo jechaa turan. Waliigaltee tanallee Ameerikaan loltooti sii guyyoota 14 keessatti Afgaanistaan keessa baasuuf jechuu Aljaziiraan gabaase. Walta'iinsa kanattaan sun Ameerikaan humna waraana sii Afgaanistaan keessatti hafan guutuma guutuu baasuuf waggaa tokkoof jilam yookaan baatiiwwan 14 gaafachuu BBC waabeffachuun OMN dabarsee ture. Haa ta'uuti garuu qondaalii olaanaan Peentagoon tokko President Trump garee tanaan walaasa'uun admale jechuun miidiyaa The Daily Beast jedhamutti immoo rakkoo dhibii jechuu jira.
President Trump du berga full Twitter sarradhiyoo tan qoreen dubbiima Taliban kabiiro Qatar hidhamaaf hundeessa Taliban duraani Mullaa Abdurgahani Baraadaa waliin marii jabdu gaggeessine jira. Gama keenyaa waan cuftu murree naga buusuuf qophii jira. Gama isaaniitillee wanni wal fakkaataan akka taabdii qab jechuun dubbat. The Taliban insist they're not breaking the agreement signed in Doha as coalition forces will not. Egaan daawwattoota keenya duunsaati kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti daawwattanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hafan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.